السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني أكم جرت النجاة كسني فيا كسني كبجم توتا في جالة توتا إيمان ورحمة بجراتني النجاة قبل جرتو بجراتني هرجع أكم أرجتني ماما جبه جتة في تبغى مالي مكان شيء كمادا يوتيوب شتو ماما جبه جدا أكم أرجتني انت لكانا جتورا balbala ishee fidanii kaa'anii karuma balbalma isheerra jechuudha. Intalli ergama baattee dhufteetti namatuyyuu ishee ergeera jechuudha. Yoo ikimaa argitu boo'icha keessaa fuutee karaarra balbalma isheerra achiiti maal taatee jennaan manaan ariitee bishaan natti naqxee eddeen ani taa'ee hojjechaa jiru haadha koof jedhee maatii koof jedheeni manaan ariitee bishaan natti naqxee mi'aan na oowwattee jettee soba himimmaan irra hin jiru hin boossi. Miskiina kun immoo gara laafina maal taatee himmaa jettee gadi wajjiniin teessee gaafattee manaan ariitee nyaata nas na oowwattee bishaan natti naqxee akkasiin manaan baastee bestaalii uffata kana natti darbattee jettee ani akkamitti maal si gargaaruree jenna na fudhuu galii mana keetti jette. Achumarraan isheen fuutee galtee jechuudha. Haati ishee kubsattiiti haadha koo fi haaqeen haadha koo gammachiisaa akka dingataa karaa irratti balbala irratti karaa irratti ishee argite teessee boossii bakka isheen dalagaa turtee mana ariyanii bishaan itti naqanii mana keessa ishee ariyanii. Ani immoo haadha koof hin geessaa jettee fudhattee galtee jechuudha. Fudhattee galtee too jirtu intalli kan dhuftee fi kan ergamtee dhuftee fi reebamtees miti bishaanitti nam'ees miti fidanii balbala isheerra kaa'anii akka isheen fuutee galtuuf jechuudha. Akka garaa ishee beekuuf. Amma intalli oduu mandara saxxee odeessiti natti fakkaata. Kanumaan immoo bilbilallee akka isheen qabdu beekanii bilbilli oskaatiin qabatti. Bakka isheen deemtu edda isheen han isheen hojjettu sa'aatii isheen itti galtu sa'aatii isheen itti baatu nutti himii jedhaniitiyyuu ishee erganiiru jechuudha. Miskiinni kanan beektu kanaan dura oduu otoo ishee walii gadarreechistuu fuutee ani hin barbaadu abeenuu mana warra kee si geessa haadha kee bira nu geessii jenna. Haadha ishee bira geessitee haati ishee boossee si biruma haa teessu. Si'aati rama rabbii sodaatudha. Biratti akkuma mana kootti jettee haati harka qalleettiidha. Abbaanis akkas jedhanii ofirra deebisanii fudhadhuu galii. Isheetiin immoo gorsanii oduu mandara walii gadi hin arreechisiinii jedhanii fudhattee deebitee haadha biraa jechuudha. Lammaffaa immoo itti deebitee haadha ishee kanaa abbaa ishees daara baastee uffistee uffata. Mana immoo injira oqqee jijjigee irratti siniin qixeessisiisa yoo rabbi jedhee jette qaalii galtee fi mabaraatii illee homallee jettee haatitti himatte jennan ishi jettee qaalii galtee fi jechuudha ikimaa. Intalli maaliif ufteetti kan ufteef intalli dalagallee dhabdee miti bakka dalagaallee ariyamtee miti ikimaatiin ajjeesisuu fi jechuudha. Namni simmiidhuu barbaadu xiqqaaf guddaa hin qabu. Wallahi nama guddaan nu biidhaa jettaniin eegina. Sa'aatii kana namni kan ittiin sinitti fayyadamu ijoollee isaa biyyiitiin sinitti fayyadamaa jechuudha yoo sin miidhuu barbaaduuf wallahi. Amma galgalaadhaa gadi abaate haa ta'u akka isaan beekuun talli quban qabdu bilbila haasaa jirti jechuudha. Ikimaan irra baateen tala bilbilaa jirtu talli quban qabdu akka dhageessuun dhageesse ikimaan isaa booda silkii bantee silkii sana qadda'attee jechuudha sagalee ishee. Ishee saalalaan jira sa'aatii isheen itti baatu sa'aatii hundatti badamp saalalaan jira. Garuu immoo daftanii mana kana keessaa na baastu jettee odeessiti jechuudha. Isaa booda qadda'attee galgala sana bultee haati rafteetti waan tokko dubbanni ganama kaatee eenyu anni na ajjeesuuf birri sii kenne natti si bitee sa'aatii ani galu sa'aatii ani bahu eddeeni adeemu
akka na jala deemte formishinii laattu kan si go'e eenyudha fidii abbicha jettennaan hin didde. Isaa booda irratti folxaabaa geessina jette haati. Fidi bilbila kee folxaabaa sin geessin jennaan bilbila barbaadanii dhabanii ukashee keessaa boodarra baastee itti kennitee jechuudha. Namicha bilbilee bakka isheen deemtu bakka isheen geessu eessa dhaqa jettee akka baatu bilbilee si gaafatu sana quxurii isa baasii natti kennii jette. Diddee macarrashaa irratti quxurii sana baastee itti kennitee jechuudha. Anaan dabarsitee na kennitaa. Ani ilmoon qabaa, ilmoo xiqqishuun qabaa, ilmoo kun guddisadhaa, maaliin nama godhee, yoon du'een barbaaddaa, akkan du'u barbaaddaa, ati birriif jettee, boosse maaliif kanatti galteen haadha koof jedheen jette. Ana ajjeestee haadha keef dabarsitaa, ana ajjeestee haadha kee guddisuu fi natti bitamte. Maal abdee, hannati na gaafatte sii fidaan jiru, si tuffisaan jiru, nyaattaan jirtu. Anoo wallaahi jette mana koo keessatti birriin badee isheen gaafanne jette, birrii baay'ee badee jette, hin gaafanne jette. Mana kootti dhiiseen deema jette. Iddeena quttimeen deema jette. Anoo akka mana koo godheeti. Maaliif du'a koo dabarsitee na kennitaa? Akkamiin natti birriif jettee natti bitamtaa jettee boosse nan haa deemtu narraa jettee silkii sanallee irraa fuutee haati immoo deemtuu yoo deemte kana caala simiitii haa teessu abbicha itti bilbiltee deemteetti manaa baateetti jettee himtu sana gadaa baastu malee jettee haatisi. Boo'ichaan biyya balleessitee maaliif haadha koof jedheen haadha koon gargaaraa jedheen jettee boossee namni nama miidhuu siniif haa galuu xiqqaa guddaa ijoollee sabiyyii hin qabu jechuudha. Namni simmi'u yaadu wallaahi akkatti simmi'u karaan abuu namni jechuudha. Amma jarri ikimaa miidhuu barbaadan intala kanatti fayyadamanii balbala isheerra kaaniiti. Edda isheen deemtu sa'aatii isheen itti baatti sa'aatii isheen itti galtu nuu kennii jedhaniiti formishinii hunaanuu galtee gaafa rabbi immoo haqa keessan gaarii namaa oolaa yoomiyyuu wallaahi namni isinitti haa maqu namni isinitti haa dabu gaarii namaa yaada hammina namaa yaadiina wallaahi laazim rabbiin isheen ganne garaa qulqullummaa ishee dingata irra baatee qadda'atti sagalee kanas jechuudha. Malee wallaahi namni nama miidhuuf barbaadu akkatti nama miidhuun abuu jechuudha. Qallaalimatti nama miidha namni nama miidhuu barbaadu dhugaa rabbii. Waan inni isinitti fayyadamuun hin beektanii rabbiin kan akkasiirraa isin haa qabu wallaahi laazimi. Maal jedhu du'aa keessatti beektanii hiriyaa gaarii fi ollaa gaarii rabbi isin haa kaa'u jedhu. Hiriyaa gaarii rabbi isin haa laatu. Hiriyaa nama hin ganne hiriyaa nama akka haadhaa akka abbaa namaa taatu. Hiriyaa keessi gurraacha ta'e ilkaan adii miti gizee jedhani soba isinitti fakkaatina wallaahi. Hiriyaa rabbiin hiriyaa sin gantu miti. Hiriyaa akka haadhaa abbaa taatu rabbi isin haa kennu. Hiriyaa nama gantu rabbi namarraa haa qabu. Du'aayi yoo akkas jedhani qaatani qaldiinse. Tokkoffaa immoo ollaa gaarii jedhu. Ollaa gaarii yoo qabaatte deemte bakka deemte torbee yoo geesseeyyuu deebiteeyyuu gammachuutiin deebita qeeketti jechuudha. Yoo ollaa badaa ate immoo gadi baatullee siqiqii ol galtullee siqiqiidha jechuudha. Kanaafuu rabbillee ollaa badaarraa rabbi sina haa qabu. Ollaa gaarii sina haa kaa'u wallaahi du'aa godhadhaa dhugaa waan meeqa. Kanaafi amma mucittiin kuni ganaa ola deemti. Ganaa guddataadha. Lubbuu namaa baasuuf birriif jettee bitamte dhuftee mana keessa galtee rakkataa fakkaattee manaan ariyan birriin awwatan bishaan natti naqan jettee akka kanaaf formishinii lallaachaa turte jechuudha. Rabbi isheen ganne immoo haqa rabbiin garaa laafummaa ishee keessa ishee argu akkasitti irra baasee ageessise. Yoo dhageessu ani namni naan bahu anoo namatti hin maqu anoo waan namaan fuune tattaafa'een bulaa jira ilmoo guddisadha jedheen maaliif namni du'a koo hawaa namni maaliif na ajjeesuuf halkaniif guyyaa hirriba dhabaa maaliin balleesse maal nama godhee waan nama hin fuune daarii namaa hin nadhee maaliif namni na dadhabaa jettee boosse wallaahi laazim boosse siqsi jette haa deemtuyyuu jette haa tadhoowee sa'aatii sanatti haati hin deemtu baatu mana kana keessaa jettee teessiste jechuudha. Malee hin ulfaata nama hankootettanii yoo gara laaftanii gara laafinummaa keessaniin ofitti yoo qabdani sin harkaa nyaatetti deebee sin nyaata wallaahi harka keessa nyaata deebee dhugaa sinitti
kun boo'icha isheen boossu gaafa sana wallaahi gaafa isheen fudhattee galte viidiyoo ishee jira boo'icha isheen boossu himimmaan irra immoo jiru gogaa kana hii jettee boossi dhugaa rabbi gogaa nama akkas tooftaatti fayyadamuu beekuyyuu mucittiinuu wallaahi laazim himimmaan aan xibbin jenne hawaan tokko fuulli isheen qabni gogaa kana gadeettee hii jetti argitanii namni akkatti isinitti fayyadamu wallaahi laazim kanaafuu rabbiin wallaahi laazim dabarsee siniin kennu xalaataaf gaarii namaa yaadaa yoomiyyuu wallaahi gaarii hojjedha rabbiin akkasuma najaasin baasa fatanaa baatu guyyaa tokko jechuudha wallaahi malee namni nama miidhu akka itti nama miidhu waliin isaan beekamu namni anoonna dhiba gizee tokko fakkeenyaaf ikimaan kun oduuti ilmoo isheetu miidhamaa jechuudha tokkoffaa ilmoo isheetu miidhama bakka ishee sana fudhachuus hin danda'u namichi ishee ajjeesu kunis uffata ishee fudhachuu hin danda'u woo qabeenyaa ishees fudhachuu hin danda'u maaliif argaa ol jedhee deemu namni nama dadhabaa dhugaa rabbii maaliif du'a namaa hawaa yoo du'ee teema ishee fakkeenyaaf du'a nafani gaafa alatan du'an duuntiin nafti hafan qabdu guyyaa ma eegganna malee kontoraata addunyaatti warafaa eegganna malee gaafa guyyaan keenya ka'e inuma deemna hundi keenya wallaahi han dhaabatee hafuun jiru garuu otoo rabbii yeroo namaa murteessiin maaliif namni namatti murteessu barbaada maaliif guddina namaa jibba maaliif xinnina namaa jaallata namni yoo dandee ofii tattaafadhee akkuma sanaa guddadha malee maaliif jibba namaa maaliif ani nam du'a namaa hawwu bakka sanan fudhadhu bakka sana hin taa'u maaliif an du'a namaa hawwu wallaahi nama sodaachisa wallaahi namni amma goddanyaa jettaniitti siqus wallaahi laazim si sodaachisa kanuma tokko karmatti goddanyaa bichaa miti goddanyaa bichaatiin hin miidhamtan saatii kana namni akkatti simmii kunoo ilaalaa wallaahi laazim akkatti namatti fayyadame nama miidhu barbaadu jechuudha namoonni gargariin immoo abbaa manaa ishee gadhiiseetuyyuu itti bitee kana goosisaa jedhu hintallama himi jennaan abbicha diddee dadhabde poolisiyyuu naxxa jennaan hin diddeen talli baasaan jirtu hin sodaatte hin doorsisamteetti fakkaata hin sodaatte jechuudha kanaafuu hin ulfaataa jechuudha wallaahi hin ulfaata namni namsi dadhabuuf hin beektan yoo guddattan yoo of taatanii bultan yoo dalagattan yoo jabaattan yoo cimtuu taatan fayyuma lafaa ka'etti xalaan isinitti bitamaa jechuudha kun akka kanaatti akkatti yoo guddatte rakkinadha yoo hiyyoomte rakkinadha yoo tattaafatte rakkinadha hiyyuma keessaan baayoo jettis otoo achiin gahin karaatti si hambisuu barbaadu otoo karoora kee waggaa meeqaate asabdu jarri si jalatti miqanyaan si jalatti gizee kutuu barbaaddii jechuudha akka kana otooti fiigeen quufiin otooti nyaattee aara nagalfatiin irraa si deemsisuu barbaaddi wallaahi raftee namaan bultuu jechuudha maaliif daangaa ishee geessee miti uffata ishee uffattee miti bakka ishee soorattu ati soorattee miti fayyuma si dadhabdi ilmi namaa addunyaa kanarratti fayyuma si dadhabdi akka waan ati immoo irraa duutee bakka sana qabattu wallaahi hin ulfaata wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii wallaahi keessumaa ammoo biyya keenya keessatti waan ageemu waan argamu wallaahi hin ulfaata wallaahi laazim baay'ee tokko ulfaata dhugaa baay'ee tokko wallaahi namni yoo manuma taa'eeti ofii deeme sin hin miidhu namni sin miidhu barbaadu ofiisa mana isaa keessa lukasaa walirra naqee taa'eeti sin miidha malee ufee balbala keessan ufeeti sin miidha miti mana isaa keessa taa'eeti namni nama miidhu barbaadu wallaahi birrii isaatiin kanaafuu hin ulfaata baay'ee tokko namas gaddisiisa ola deemtuun kuni birriif jettee akka kana jecha isaanii dhageesse wayin amma fakkeenyaaf tokko yoo takkas goone haadha keelleen ajjeesa kan jedhaniitu jiru beektaa amma namni akkatti fayyadamu yoo axxeete akkas hin goone sin ajjeesa waan kanaachi immoo maatii keen ajjeesa afaatii jedhanii doorsisumma gargariin akkatti isheen itti galtuuf wayin kana jechuus danda'u hin beekamu akkas jedhaniis itti gashuu danda'u waan kanaachi immoo amma isheen birriima sana argite birriirraa hafuu dadhabdee itti galtee ta'a akka jette haadha koof jedheenii jette isheen haadha koo gargaaruuf jedheenii jette haadha koo han gargaartu haadha keen gargaartu na ajjeesteetii jette isheen gaafa fudhattee galtu footoon kun argitanii gaafa isheen manatti fudhattee galtuudha akka kanaatti fudhattee galtee manatti itti gammadanii of bukkee of jidduu kaa'atanii itti gammadanii deebitee isheen immoo akkas gootee jechuudha of eeggadhaa bakka jirtanitti saayitii kanatti sin nyaatee sin harkaa nyaatee sin